gadi taatee hiyyoommattee rakkattee miidhamtee yoo waan san keessa dabartee duubatti deebi'uu hin dandeettu ta'ee daalle bilisummaa koo galatoom. Wallaahi dhugaa isiniin jedhu jireenya kee keessatti rakkattee namaa gadi taatee bu'aa bayii meeqa keessa dabartee namni si dararee namni si cinqee namni si ganee waa meeqa yoo argite gaafa rabbi si dabarsee bakka wayii geette carraan uf duuba deebi'uuf ati qabdu baay'ee dhiphaadha. Ani histirii kiyya keessatti yeroo biyya jiru ogummaa kompiitaraa qabaa mana suphaa moobaayilaa waggaa dheeraaf dalagaa ture. Akka Dubaay dhufeen waggaa 3 shintibeetii dhiqaa ture. Jireenya kiyya keessatti har'a garuu alhamdulillah dalagaa dhuunfaa kiyyaa biizinasa dhuunfaa kiyyaa biyya kana keessa qaba. Uf danda'ee jiraadhee ofirra darbee namallee fayyaduu danda'a malee namarraa waan barbaadu. Garuu jireenya kiyya keessa seenaan kiyya gaariin kan har'allee boruullee dubbadhu kan yeroo shintibeetii dhiquusan. Ammallee nama 700 kana wanti isinitti himu በጣም የማላፍርበት seenaa kiyya keessaa kan ittiin boonu yoo jiraate akka biyya kana dhutaan dhufeen yeroo mindaa birrii 800 300 keessaa nyaadhee birrii 100 daataa guutadhee 400 tunaafa yeroo san birrii 5 jijjiiramti mindaan kiyya ka Itoophiyaa ergadhu birrii 2000 ture waggaa 6 irraa 800 mindaan kiyya ka ji'a birrii 300 nyaata ittiin dalagadha mana dalaganne awwaaxaanii nyaanna malee sunuu nama hin geettu birrii 100 internet ittiin guutadha birrii 400 sharafni ammoo Itoophiyaa 5 ergama dirhamni takkittiin yoo san birrii 5 har'a birrii 31 32 ka ta'e kun jechaadha birrii 2000 mindaan kiyya shintibeetii dhixxee jecha laal ji'atti wallahi summa wallahi rabbiin ardiif samii uumenaa ragaa ujoolleen biyya Dubaay keessa dalagaa sana waliin dalagaa turan dalagaa qulqullina masgiidaa warri na waliin dalagaa turan hin beekan ji'atti waggaa waggaatti dalagaa an dalagu sun boqonnaan qabu gaafa iidaallee haga salaatanii ka'aniif hin dalagde shintibeetii masgiidaa dhiqxee minxaafii ala aftee ala kana qulqulleessitee haa namni iida salaatee deemu galuu eegee yuunifoormii baafadhee ganaa uffata godhadhee salaata asrii booda bashannanaaf ba'aa ture waggaa 3 dalagaa nan dalagaa ture kabira rabbi nuumne guyyaa jummaa masgiida namni itti salaata dirqama shintibeetii dhiquu qabda ishaa salaatee mana gal guyyaa takka waggaa 3 boqonnaa waan jedhamu jaannaa garre andi kan Malik masgiida guyyaa irraa guyyaa namni itti salaata waan ta'eef guyyaa takka boqotuu hin danda'u daqiiqaa takka boqonnaan argama ana qofaa miti ijoolleen Oromoo biyya kana keessatti namni Islaamaa yeroo san waliin dalagaa turre hundi hin beekan waggaa 3 guyyaa takka dalagaa boqonnaan qabne sanuu shintibeetii dhiquu jechuun hagam akka ulfaatuu fi ilmi namaa kun yoo obse waa meeqa keessa akka darbu namatti agarsiisa yeroo baay'ee namoonni amma akka waraacidhaan maallaqa namaa nyaatanii duniyaa namaa nyaatanii namaa wal dhabanii rakkoo meeqa keessa galan kun maali confidence laachuun ofitti amanamummaa waan jedhamu hin qaban namni ofitti amanamummaa qabu hin jijjiirama wanti hin dabarre hin jiru jireenya ilma namaa keessatti rakkoon hin dabarre hin jiru sigalee imma yalf ነገር የለም ኦፊት አማኑማ ቀባት ታናን ጥያራ ሰማይ ጉባ ደሙለ ከወጀተ ኢልማ ነማቲ ሲገለ ኮንኮላታ ለፈረ ደሙለ ከደለገ ኢልማ ነማቲ ነምኒ ጋፈ ደለቱ ዱንያ ወሊ ደለቱ ተኮለ ሂንጅሩ አሞ ዋተኮ ሲንቲማ ነምኒ ኦሮሞ ነምኒ ቢዝነስ ደለገቱ በርባደን ነምኒ ጅሬኛ ጅጅረሙ በርባደን namni kenna wal beeyna bareechisne jechaadha ideology hawaasa keessa dhalatteesan mentality ummata keetii beekuu qabda dursitee jecha gaafa ati waa argattu gaafa ati dalagattu gaafa ati jijjiiramuu ergattu awwal shay firuma keettu diina sitti ta'a oh my gosh Gamisho thank you habibi galatomi gammeko rabbi si akabaju bakkaati baasti rabbi si yaawusa nugaa dubbatu kanaafillee miti garuu xiqqoo bakka namni wal gorsuu fi wal barsiifatu waan qabnuuf waan kanaasa yaada kiyyatti deebi'a rabbi si akafalu galata kan kee ulfaadhu qaalifo inna gaafa ati waa dalagdee jijjiiramuuf xiqqoo karatti qajeeltee jalqaba diina kasitti ta'u maatii makee hiriyyaa kee fira kee keessa sigale gurbatiin takkallee tamakaleessa akkas turte takka kino hadda akkas taate isillee nama taate waa namaan jetti kakaleessa daara kakaleessa rakkattu akkasi iyyeetti rakkasi guddatte sun nama san beeyne taayimu nama san akkasin jedha ilmi namaa jechaadha garuu eenyummaan ilma namaa bu'uura namaati fakkeenya tokko sinii kaasa
قوي كاميرا كنا ولا التنس سنتان أشي كرا قلتي فوقين ديرا في بريدان أم بسن أسبرت أجرتان كوني قاف جل كب إجارمو دتشي كنا كيسة كقطني بيه روكي أشوا سمنتو وان فوكتا في فوكتا إرا جل كب ولتك أبام نكا سبيل بلسماتي أرى والله بالله يا ومان برباد ورب الكعبة يا دوما إرجع سني دبر صوفي وانو مكيسة كي يجرو سني بساتو ماله ألفات دا غلطة ما رب سني فاكنو يا دوما كي يبيشان هذا جفت دا غلطة قد دا قبدا فوق إن بريد أنا مسنا أرجع تنقول دا كافي سمنتو وان gara-gara gaafa mastaawotiin kun irra hin jirre gaafa qalamiin kun irra hin jirre gaafa ifaan bareedaan kun ittiin galin bifa kanan qabu isinii galee fooqiin bareedaan amma isin argitan kun bifa kanan qabu ture achi booda dhoqqee simmintoo ashawaa sibiila qorqorroo mastaawotii kanarraa walitti qabamee fooqni bareedaan isin argitan kun ijaaran anaafis hin kaleessa shintibeetii namaa dhiqaa turre jireenya rakkoo keessa turre jireenya gadadoo keessa turre eenyummaa keenya ijaaramiinsa keenya bu'uura keenya malee xumura waan keenyaa sanii miti siigalee rakkoon atarra keessa jirtu jireenyi gadadoo atarra keessa dabartu bu'aa bayiin ati jireenya kee keessatti nama jalatti qaxaramtee buutee baatee kuunsitti tufaa kuunsi arrabsaa kuunsi xiqqeessaa dabarsitu booddeen kan kee akka fooqa bareedaa kana ta'uuf deema amma ijaaramutti jirti siigalee fooqni kun dhoqqee ture yoo jettarra eenyullee sirraan fudhatu maaliif ka argaa jiran qalamii bareedaa mastaawotii bareedaa ifaa bareedaadhaan argaa turan atillee abbaan barbaade kaleessa jireenya kee keessatti ati akkas turtee akkasitti guddatee haati kee rakkatoo akkasiiti abbaan kee rakkataa akkasiiti seenaan kee kaleessa akkasiiti yoo siin jedha attismaa hin dhagahin already bu'uurri kan kee garjallaan kan kee jabaa taanaan wamtuu sin sochoosu ammoo gaafa ati jijjiiramuu fi karaa irra baate akka gufuun sitti baay'atu akka sakaallaan sitti baay'atu akkuma kasi jaalatu akkuma ka sappoorti si godhu jiru kasi kuffisullee kasi xiqqeessullee kasi arrabsullee akka jiru uf amansiisuu qabdu bakka ati kuffi faakt no dhugaa jiru kun gaafa ati dhaabattee deemteeyyuu gadar ol darbii na bira fagaadhu deemi jedhee namni os si dhiibu hin jiru mannim pusha yadargam gaafa ati jabaattee garuu galma yaada keetii yoo geette wallahi billahi not 1% nama tokko miti miiliyoonni tokko si jaalata namni jabaa keenna siin jedhan beekaa keenna siin jedhan si galee maaliif bakka ati jabaattee dhaabattee deemtetti firri kee heddummaata malee bakka ati laaftetti osoo miila qabdu osoo harka qabdu osoo akka namaatti dhaabattee deemtu innillee nama ta'ee waa namaan jedha nama ta'ee nama gorsa nama ta'ee waa namatti maasiin jedha ilma namaa ta'uu kee kan osoo argan waan ofirraa uumee isaa jiru miti kun waan hawaasa keenya keessa jiru waan dhagahaa guddanni waan argaa guddanni amma nama ta'ee nama gorsuuf deema amma nama ta'ee nama waa jedhuuf deemaa siin jedhan nama ta'ee already nama taatee dhalattee jirta kan isaan si madaalanii maaliin qabeenyaan si madaalanii nama ta'ee nama waa jedhaa siin jedhan wallaalaan abbaa barbaaddee ka qubee takka barreessuun beenne ka afaan ufiitu seeraan hiikkatee dubbatuu hin beeyne yoo inni waa dubbanedhaan cadhisa obbo ebaluu dubbataa jira haaji ebaluu dubbataa jira dhageeffadhaa jedhan hayyuun abbaa barbaaddee profeesarri abbaa barbaaddee dokumentii mana kaayatee dokumentii sanii yoo hojii uummatee hojjete beekumsa isaa irraa namni dantaa qabu hin jiru kanaaf yoo isinii goola buyaa maa feete qabaadhu beekumsa feete qabaadhu gosa jabaa keessaa dhaladhu ahlii jabaa keessaa qabaadhu haga feete kitaaba qaray haga feete matsaaf qudduusii dubbisi haga feete beekumsa feete qabaadhu maallaqni biratti hin jiru taanaan nothing maallaqni biratti hin jiru taanaan beekumsi ati qabduu fi bareedinni fuulaa ati qabdullee habiibi dhugama isinitti hima bareedaa feete yoo taate uumamaan rabbiin bifa barbaadde yoo sii kenne carqii tana biratti uffattee deemtaan osoo uffata citaa wayii uffattee ati deemte wallahi namni malkii kee irraa dantaa qabu hin jiru uffatte taanaan garuu bifni kan keetii fi uffanni keessu wal irratti bareeda malee kophatti hin bareedu namni zoorreedhee si ilaalu hin jiru kanaaf keessattuu ijoollee Oromoo biyya ormaa keessa teettanii mana ciistanii naman eeggatina harki namaa fokkuudha yaaki dafqi namaa fokkuudha in ulfaataa bar nama hilliinaa qabu xiqqishuma mooraalii yoo qabaatte xiqqishuma sammuu har'a sii kennee boruttiin si arrabsa ilmi namaa wanti namaa waanuma namaati boru gaafa ati har'a wanti namni sii godhee ittiin os daggafu kun boru gaafa ati bakka wayii geette ammoo waan ittiin gassee harkisu sitti ta'a kanarra hoo buutee baatii cabdee በጣም ያስከብራል እኮ
keessattuu amma ijoolleen tokko mana madaamii warri dalagatan biyya faranjii keessatti illee sa'a 17 sa'a 18 warri dalagan warri dalagaa qulqullinaa dalagaa maalii kana dalagan isinitti dhagaamin maaliif yoo jette osoo rabbi fayyaa sii kennuu baate osoo harka qabaatu baatte osoo miila qabaatu baatte osoo dalagatu baatte bar ati nama harka namaa eeggatu rabbiin fayyaa sii kennee ni'imaa sitti oolee qulqullina dalaguun shintibeetii dhiquun mana madaamii keessa dalaguun biyya faranjii keessa teettee sa'a 17 18 dhaabbattee teettee dafqitee dalagatuun wallaahi ni'imaa caaleedha ni'imaa caaleedha osoo rabbi fayyaa si dhoorgatee jiraate hoshi osoo ati harka hin qabaanneeti osoo miila hin qabaanneeti osoo hundi kenna wal beeyna hadda biyya faranjii awurooppaa keessa teettee ameerikaa keessa teettee dubaay keessa teettee suudii keessa teettee kuweet teettee warri dalagaa filatu warri dalagaa tuffannu kun hundi kenna of beeyna baadiyyaa kamii keessaa dhufne even baadiyyaa naafu magaalaa keessaa dhufne yoo jenne magaalaan biyya teennaa aanaaleen magaalaaleen ganda keessa magaalaaleen xixiqqoon tunni magaalaa kamii keessaa dhufne bakka ifaan hin jirre hin dhufne anaaf isin bakka kurraaziin baratanii hin dhufne bakka shaaworiin gahaan hin jirre qulqullinni gahaan hin jirre daandiin gahaan hin jirre bakka miilaan deeman bakka gaariin hin jirre bakka baajaajiin hin jirre bakka taaksiin hin jirre keessaa dhufne nu har'a biyya namaa keessa teennee mataa dhaabuuf maaliif barbaachisa mana ciisnee mana ijaazaa qabannee birrii shamarran dalagatte birrii ijoollee miskiinaa nyaataa ufillee diqqeessinee rabbillee dhabnee namallee dhabnee kabajaallee dhabnee waa hunda dhabuu maaliif barbaachisa leminaan saraam biyya akkamii keessaa dhufne qananii akkamii keessaa dhufne hundi kenna ilmaan qotee bulaati isinii galee hundi kenna ilmaan qotee bulaati ijoollee meeqa haati gulliitii teettee chara ka guddiste jechaadha ilmi namaa yoo xiqqishuu jijjiirama wayii irra geette baakgiraawundii kan kee seenaa kaleessaa san yaadatuun dirqama namaati seenaa kaleessaa yaadattu taana namni bakka irraa dhufe hin beeyne bakki ga'ullee isatti dukkanaa'e duniyaan tun amala isii irraa nama dondhallee hin jaalattu nama israafa godhullee hin jaalattu nama baalaansi godhu donni amantii islaamaa keessatti illee jibbama oromoo biratti illee jibbama namni duniyaa israafa godhullee rabbiin kenna quraana keessatti illee laa tusrifu inna allaha laa yuhibbul musrifiin israafan godhina rabbii warra waa israafa godhu hin jaalatu ittiin hin dhugin haraama ittiin hin dalagin maaliif dhugdee israafa gootee wanti ati ittiin fayyadamtu hin jiru keessa dabarree jirra agarree jirra laayifii sanillee maal akka inni nama godhullee arginee jirra homa takka eessallee hin geettu keessattuu warri dhiiraa warri biyyoota garaagaraa keessa jirta ergaan gabaabduu ani isinii dhaamu yoo jiraate laal araadaa namaati jechuun laayifii wayii keessa darbuun rakkoon qabu dhugdee aarsitee qamaatee keessa darbuun rakkoon qabu garuu achitti zafazzafamtee hamtuu baxaam yaastallaa kan nama jibbisiisu seentee arguu miti just life yoo yeroo an shabaaba waxaatiidha bashannanee darbuu qabaate bashannanii darbe homaa rakkoon qabu garuu achi keessa zafazzafamtee umrii kee guutuu namni haraqeen sin himin yeroo hunda namni haraqeen sin arrabsin yeroo hundi namni sigaaraan sin arrabsin yeroo hunda namni shiishaan sin arrabsin itti dabbarame argi waan laayifiin sun ta'illee argii bira darbi san booda ammoo jireenya tasgabbaa'aa wayii jiraadhu malee keessa darbuun homaa miti kanaaf an ergaa qabullee goolabee jira intalli shamaraallee ilmi dhiiraallee an ammallee wallaahi maqaa rabbiitiin kakadhee isinitti hima namni duniyaa qabu eessattillee rabbi birattillee nama birattillee jaalatamaadha rabbuu harka sii kennee ija sii kennee gurra sii kennee fayyaa sii kennee yoo ati ittiin hin dalaganne namaa miti rabbuu sin jaalatu maaliif akka aalimni nutti himetti namni gaafa du'e fayyaa isaa tanarraa hin gaafatamu fayyaa sii kenne maal ittiin hojjatte siin jedha rabbiin qaama sii kenne maal ittiin hojjatte siin jedha yeroo sii kenne maal ittiin fayyadamte siin jedha namaa miti rabbuurraa si gaafata sira dalagadhu dalagaan nama kabachisiisa malee nama hin diqqeessu kan nama diqqeessu waan namaa nyaatudha nama kadhatudha nama eeggatudha inni xumuraa ijoollee shamaraatiif ijoollee shamaraa ifaajeen teessan tun garaa isin nyaatu qabdi dalagattanii duniyaa teessan israafa hin godhina ilmi dhiiraa yeroo kamillee taanaan dhagaallee yoo cabsan jiraatu mucattiin shamaraa takka keessattuu ispeeshaalii ijoolleen biyya arabaa jirta biyya arabaa dhuftee shintibeetii arabaa dhiqxee maal waan ta'eef duniyaa kee namaa kennita mee maaluma waan ta'eef duniyaa kan kee namaa kennita har'a bari yeroon ati qabdu waggaa 4-5 biyya ormaa keessa turuudha maaliif galtee heerumta ilmoo guddista jireenya booda si eeggatu jira ilmi dhiiraa
umrii isaa guutuu biyya ambaa keessa dabarsuu hin danda'a. Niitii illee fuudhee ijoollee lama sadii illee dhalchee biyya dhiisee illee isiif ijoollee isii biyya dhiisee biyya ambaa dhufee illee dalagatuu danda'a. Hin shawwadamina. Carraan isin qabdan waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 minimum akkam ka guddate waggaa 10 ijoolleen waggaa 10 biyya ambaa turte lafeen isii cabdee fuulli isii irraa dhumatee dhiigni isii irraa dhumatee namaa gadi fuulli isii hundi jijjiirame akkasitti galte. Coraa ofiitiif bifa ofii dhabdee galti maallaqa fudhattee galti malee qaamni isiitii fi waa hundi isii miidhamee galti. Akkam yoo guddate ijoollee shamaraa carraan biyya ormaa keessa turuu qabdu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.